uummanni keenya isa jiru waan hedduu nama gaddisiisan. Ajjechaan jumlaa, ajjechaan nam-tokkee heddummaachuu irraa kan ka'e lakkoo isa qofa amma hoggaa nama 200 du'e siin jedhan namni birma sooshaal miidiyaa irratti agartan innaawaa namni dhumee naasuun nama irraa badu hanjamaa ta'ee jira jechuudha. Namni jumlaadhaan biqiltuutti ajjeefamu, haan lubbuun qabamu, kaan reeffa isaatti gubatamu. Waan ajaa'ibaati. Biyya san keessatti I think there is a serious problem. Siyaasa qofaan wanti biyya san deemaa jiru akka. Biyya san sheexaana hama seenee deemu jiru. Namni keenya dur sabaaf sablammoonni biyya sanii waloluu turuma jiru. Warra jiraa wal waaddu. Warra nama lubbuun qabu fuudhee konkolaataa irraa gadi buusee kitibu. Hin turre namni biyya sanii. Namni biyya sanii dhugaa waluu dubbatu taate. Warri na duraa kana beeku. There is something really sick going on. Kanaafin akka siyaasaatti illee fudhachuun barbaadu. Biyyi sun karaa hamarra deemu jirti keessatti waggaa afran darbe kana. Torbanuu kana laala. Gaambeellan nama keenya irra waan ta'e. Nama qawwee hin qabu. Manaa gayyaasanii dirree gubbaa magaalaa keessatti caka keessatti wallottu waan ta'e. Wallotti ajjeechaa san karaa hawwate loltuu miti beeka loltuu aanee deemuu. Artistootaaf wallistootaaf aktaroota finfinne irraa deeman. Ajaa'iba dhukkubsaasaati ajaa'iba. This is really sick. Arra wallagga nama 200 wayya. Nama 200 miskiina. Akka waan waa takka tahaan jirretti qalbii nagayaati. Shaa jedhanii jira. It is incredible. Hana mau malu ni, sawo dia terjun. Bara sila, gada sila namni, walimu, waldage, walgurmate, biar punya rumah saja ti, apa yang mau? Bara sama sama moni, bi bulchani, biori bulchunu, gantar sara piga betul ti. Sirna orang tumma, sirna biudara dia tu berapa? Karena tu jinni goda hunda ya se ummat holi na goda hunda holi na ammalle ajen tu dawa tu ana ammalle sirna abba re abura hawu ban orang tu magare doko kaapna ganni yo abba tu ban ama pare rakko biasa ni jagalan dewa dinagam biasa ku baje Bajan ini barang kawasan kawasan yang kena ada karena persis kabur tinggi. Uwanda, tirai, amari gara kawan, apa bujur itu, orangnya kayak sewalan, kawan, bunyi, dacin kotan, barang kamar berlanjut, bulannya cuma darah saja, karena dia punya jarum, karena dia punya jarum, kopi tidak malah itu lanjut. Ilmi nama wan nyatebu, wan dana bau gawe tinde mas itu. Hala kana kesa tiri wae siasa tu falmu itu maratu. Rakko kana kesa bau wae naga katubban. Naga waya haran humna tindeman. Biasanya timurruki umati hangga income ne dijajir umati hanggamma jiru kacaca karuhu tahu daca
warri mootummaarra jirtan dhiigni hangammaa biyya sanitti hooggansa keessan jala jige. Dhiigni hangammaa jige. Hidha guddicha isaan jedhan buusa bara. Hidha guddicha guunnaa jechaa turanii yoggaa lamaan dabre kana. Dhiigni garuu hooggansa kana jalatti jige dhiigas lalliidhaan hin guutuu danda'e. Kanaaf lolli haa dhaabbatu, wal fixiinsi haa ga'u, mariitti haa deebinu. Lonchinaan dulloome kan irraan gadee rooba keessa oofaa jiran qilee dhaquudhaan goommaan lama seenee jira lama qofatu hafe dubbateen isaadha. Kana gochuudhaaf qaamolee hidhatanii isin dura dhaabbatanii wajjin lolaan itti dhiibuu osoo taane mariidhaan furmaata fiduu barbaachisaa. Dubbiin qawweedha, dubbiin taankiidhaan itti deemna, dubbiin diroonii, dubbii daran hammeessite malee furmaata fidaan jirtu. Mari'adhaa. Kanaan akka baatiittis akka hooggansaatti fayyadu. Wanni abdii namaa keessatti xiqqaan ni jira. Humnoota Tigraay wajjin lola suukanneessaa ilmaan namaa akka baala mukaa wiintara biyya kanaa sanitti harcaase san yeroodhaaf dhaabanii uummanni beelaan akka dhumne gargaarsi seeruu eegaluun waan gaarii. Kana cimsanii gara fuulduratti deemuu qaban. Lolli sun deebi'ee akka hin kaane maaliif kana jenna? Nama keenya ittis garuu diinagdee keenya ittis garuu lolli sun deebi'ee akka hin kaane marii sirna qabu dubbii wal lola sabbite hiddaan fuudhaaf gara mariitti seeruu qabanaa jenna. Abdiitti qonni jirti dalagaa hedduu gaafata gara kabaraa. Gara Oromiyaatti gara Beenshaangulitti immoo sunuun jiru. Lolli akkuma kaleessatti namni akkuma kaleessatti harca'a. Qabeenya akkuma kaleessatti barbadaa'e. Mataa gara tokko haadatanii gara biraan dhiisan. Kanaaf biyyi tun uummanni kun akka baraaramu saboonni biyya sanii akka waliin bitneef maaliif adeemsi waggoota muraasa dabre irra deemame ammallee deemaa jiru sun sabaaf sablammoota biyyattii gidduu rakkoo guddaa wal shakkii guddaa wal gaarreeffannaa guddaa uumee jiru. Kana jechuun namoota wajjin danda'u. Wanni amma argaa jirru kun wanni wallatti argaa jirru kun wanni gaambellatti argaa jirru kun wanni matakkalitti argaa jirru kun hariiroo saboota biyya sanii hariiroo hadhaawaa godhee jiru. Ibidda ni beektanii ibidda gaara keessa citaan goggogaan jiraachuu waan kibriin lafa bu'ee ibidda qabsiisa. Wal shakkiin wal jibbiinsi saboota keessatti naqamee waan jiru wanni xiqqoo wal jibbiinsa biyya jirti. Kanaaf nuyi kan laallu biyya kanaa fi uummata kana balaa kana daran irraa hambisuudha. Namni biyya sanii gara wal fixee akka wal hin balleessine furmaanni tokkoffaa mootummaa qaamota hidhatan hunda wajjin haal duree malee qaama sadaffaa walii galanii hidhatanii wajjin mariitti seenuu tokko qaba. Egaa lolli dhaabatee siifaa ergooname booda nus dabalatee warra harka qawwee keessa hin jirre dabalatee rakkoo siyaasaa biyya sanii hiddaan furuu fi hariiroo haaree new social contract ummanni kun amma booda wal deebi'ee akka wal hin fidne sirni abbaa irree amma booda akka hin dhumne dandeessisu olaantummaaf saamichi akka hin dhumne wabii ta'uu danda'u waliigaltee irra godhamuu qaba jechuudha. Kana qofaa miti. Kaabaa kibba bahaaliqa biyyattiitti yakkisuu kanneessan yakka jechuun hin danda'amu waan yoo
cruelty. Hamaara awwaatanii warri miidhaa raangaa meeshuun hayti galuu ni qaba. Warri miidhaa geessise adabbii argachuu qaba. Justice has to be served. Nagaan bu'uu qaba. Hayti dhufuu qaba. Kanaaf just peace waliin jennu. Kanaaf haqa bituu irratti deemuu qabna. Naannoo Amaaraatti dhufanii Wallagga fa'aa keessa seenanii qotee bulaa Oromoo arraba fa'aa irraa kutu naannoo keessan jechuudha. Qotee bulaa Oromoo naannoo biraa irraa ganda biraa irraa dhufanii jechuudha. Utuu mootummaa qabna jennu akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya. Eegan tiksine akkamitti mootummaa keenya ta'a. Eegan warroon nurraan qolanne eegan warroon nurraan deebifne akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya. Kanaaf afaan keenya dubbatan iyyuu malee sirni kun sirna keenya miti. Mootummaan kun mootummaa keenya miti. Kanaaf yeroo faranjiin mootummaan kun mootummaa Oromootiin hojjetu mootummaa keenya miti kan nuti jennu kanaaf. Nuyi filannes nuyi tiksine nuyi gargaarre. Roorroo jalaan hin baafne nurraan itti haga fedhanii nu haa godhanii alagaa jala alagaarraa nu ittisuu hin dandeenye. Ormarraa nu ittisuu hin dandeenye. Karaa ba'aa fudhatan ammas naannoo amma jenne keessaatti dhufanii karaa daangaa darbanii ce'anii dhufanii magaalaa dhaabbatanii bakka sana Oromoon akka itti darbullee dhabee jira jechuudha. Karaa hundumaatti roorroon har'a nuti keessa jirru nurratti fe'amee jiru waggoota 30-40 darban keessatti nurratti ta'ee hin beeku. Kun immoo yeroo namni nama keenya jennu achirra jiru ta'uu isaati kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu kan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf qabsoon keenya ammallee itti fufa. Qabsoon keenya amma gaafa akkasin as jirtan kanatti bilisummaa arganne biyya keenya keessatti mataa keenya wal qabannee dinagdee keenya irratti ajajnee daangaa keenya kabachiifannee roorroo ofirraa haga kaafnutti ammallee qabsoon keenya itti fufa. Kaafaa'oo kanaaf dura dhaabata. Akkuma kanaan dura nuti dhaabbileen Oromoo wal quba qabna, wal beekna, walii galtee qabna, waan walii mallatteessinu qabna, waan waliin hojjennu guutummaatti qabna. Haga gaafa galma keenya geenyutti qabsoon keenya itti fufa, isinis nu biraa hin hafina, waan armaan dura gootaniif immoo galatoomaa isinii jechuu barbaada. Kanaaf Jawaariin Baqqalaa mana hidhaa keessaa sababii ba'aniif gammannee yookaanis immoo ammaa booda waan hundumtuu akka waan raawwate akka isinitti hin fakkaanne barbaada. Har'a nama 10,000 yookaan isaa ol ta'utu hidhaa keessa jira. Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo eessa jiru akka quba qabdu miti bakka isaan jiran. Har'a mana hidhaa tokko keessa oolu. Yeroo biraa immoo bakka biraatti dabarsu. Yeroo biraa immoo bakka itti dabarsu. Uffatan haga abanii haga noon isaan fixutti injiraan isaan nyaatutti haga sanatti ga'anii haga yoonaa mana hidhaa keessatti gatii itti baasaa jiru gatii itti falaa jiru. Utuu isaan achi jiranii immoo maatii isaanii ajjeesaa jiru, maatii isaanii hidhaa jiru, mana isaanii immoo gubaa jiru deebisanii jechuudha. Kanaatiif hamma gaafa kun dhaabbattuutti qabsoon keenya dhaabbachuu hin dandeenye. Noi wanta nu isin hubachiisuu barbaannu kaleessas kanumaaf dhaabbanne har'as kanumarra jirra boris kanumarra itti fufna jechuudha. Isinis nu biraa nafuna nu gargaaraa wal quba qabaadhaa akkuma kanaan dura gochaa turtan akkuma kanaan dura nu bira dhaabbachaa turtan ammas namoota hafaniif sagalee ta'uu keessanii dhiyeessina. Ammas sagalee ta'aafi ammas lammii keenyatu mana hidhaa keessa jira. Ammas lammii keenyatu dararamaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti argitu waan gidduu kana ta'aa jiru. Waan Oromoo irratti akka ta'aa jiru. Ijoollee Oromoo akkamittiin harka dugda duubatti deebisanii hidhanii akka bineensaatti akka ajjeesaa jiran quba qabu. Kunutuma nama keenya jennu aangoorra jiru ta'e kun jechuudha. Kanaaf kan nuti afaan baafannee kan keenya miti. Namni sun dhiigaan kan keenya yoo ta'u malee
nama keenya yoo ta'u malee mootummichi sirnichi qalbii Oromoo hin qabu. Oromoo tiksaa hin jiru. Oromoof garaa laafaa hin jiru. Jennee kan nuti dubbannu kana. Kanaan deebii jennee gorsina hin mormina jala dhaabbanna irratti qabsoofna yeroo filannoon ga'u immoo dorgomnee aangoo irraatii hin buufna hin kuffisna jennee ta'amtan. Kanaaf gaafa sana isin waan gochuu qabdan namuu waan danda'u na qabsaa'u akkuma maqaa. Isin akkanii loluu hin dandeessan. Isin akkanii waajjira bantanii akka keenya hojii siyaasaa hojjechuu hin dandeessan. Isin maal godhu hojii keessan lafa jirtanitti jabaadhaatii hojjedhaa. Gaafa isin gaafannu immoo nu bira dhaabbadha. Abbaa keetan bira dhaabbadha. Karaa qabsoon hin deemti nu baafti jettan hundumaa gargaara. Karaa sana bira dhaabbadha. Qabsoon karaa tokko duwwaadhaan hin adeemtu. Qabsoon bifa adda addaa qabdi. Bifa qabsoo sana irratti immoo kan qooda fudhachuun isinirra jiru isinidha. Nuti biyya keessa teenye hidhamaas, dararamaas, reebamaas, waajjirri keenya cufamaas kaleessa dubbachaa turre. Yoo waajjirri keessan kun waajjira keessan hin cufu maal gochuu dandeessu jedhanii nu gaafachaa turan kaleessa Jawaar deebii kennan. Yoo isaan cufan hin bannan. Yoo isaan nama lama hidhan afur taanee danda'ee hidhamnammas. Yoo isaan waan godhan ittuma deemnan. Addunyaatti immoo hin beeksifna. Karaa dippiloomaasii hin dadhabsiifna. Gargaarsa isaaniif kennamu irraa hojjechiifna. Dippiloomaasii kan addunyaa wajjin hin qaban hin balleessina dhumarratti argan kennisiifna jennee abdanna. Karaa biraan ni qabsaa'us immoo karaa barbaadetti haafuuf nuyi garuu kana hojii keenya. Kanaaf ani waan baay'ee isiniin jechuu hin barbaadu booddee gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessaniif deebii kennuu dandeenya.